Ammas jirtu. Ammas jirtu. Haga fede ani ilaalcha fede lammarraa haa qabaatu. Haga fede. Hamma fede ani lammarraa ilaalcha haa qabaatu. Uummanni Oromoo lammaa faarsaa jira. Gowwoomeeti kan lammaa faarsu. Kalee abaaraa ture obbidii uummanni. Ajjeesaa ture kalee. Dhagaan ari'aa ture Muktaar fa'a. Maaliif faarsan? Waan isaan barbaadan dubbachuu eegale. Waan isaan barbaadan hojjechaa jira. Poolisiin Oromiyaa kun lafaa ka'eetiin kan nama rukutuu dhiise. Ajaja lammaatiin ajaja hoggansa jiruutiin. Kan ammoo just Jawaar lammaa waan hin jaalanneef yookiin immoo populaaritii kiyya fudhate jettee dura dhaabbachuu hin qabdu. Waan Oromoodhaa ta'u deeggaruu danda'uudha qabdu. Lammaas haa ta'u abbaa fedhes haa ta'u. Yoo waan doongoraa dalage doongora jennee walitti himna akkuma walitti himaa jiru kanatti. Yoo immoo karaa sirriirra jiraate hin deeggarra. Ani akka Jawaar Mahaammaditti I don't need nothing uummatarraa. Wanni ani barbaadu uummanni kun laffaatii isaa aarii waggoota 50 wareegama kumaatamaa san bakkaan gahuudha. Uummanni keenya kan qabsaan wayyaanee kuffisuu qofaaf hin irra deddeebi'ee jira yeroo meeqa. Wayyaaneen akeeka qabsoo Oromootiif gufuudha malee gaaraa miti. Wayyaanee erga kuffifnee booda hojii guddaan nu gaafata. Waan sadi gurguddaa qabsaa uummanni Oromoo. Waan sadi gurguddaa. Bilisummaa akka namaatti akka uummataatti. Ifiif bulchuu qabeenya ofirratti abbaa ta'uu biyya ofirratti abbaa ta'uu eenyummaa ofiitiin kabajamuudha. Kun immoo hedduu kan murteessu akkaataa nuti tiraanzishinii kana maaneej ittiin goonu akkaataa nuti ce'umsa kana akkaataa nuti wayyaanee itti kuffifnu hedduu murteessaadha. Oromoon hiree qabdi. Oromoon caasaa arra qabdu kana caasaa amma biyya keessaa qabdu kana biirokiraasii Oromiyaa kana qabaachuun abdii guddaa nuu kenna. Amma dura dubbadhe bara 1974 yeroo uummanni Oromootiif uummanni kun kaanii Haile Sillaasee garagalchan Haile Fidaa fa'aa hoggaa biyya galchan nam 1,200 qofa argatan nama kutaa 10 bira dabre. Nama diploomaa maal qabu. Saniin waan akka gochuu hin dandeenye. Bara 1991 yeroo jijjiiramni kun dhufe waa jijjiirama guddaa dhufe. Mootummaa ta'ee taanee bahuu hin dandeenye. Maaliif? We did not have bureaucracy. Bureaucracy hin qabnu. Sirna hin qabnu. Caasaan hin turre. Muuxannoon of bulchuudha. Gubbaa walirraa nyaachuu barachuunu rent collection itself is part of nation building. Arra Oromiyaa qabna. Bureaucracy qabna. Caasaa qabna. Caasaan kun tikfamuudha qaba. Caasaan Oromiyaa kun tikfamuudha qaba. Sirni amma jiru kun tikfamuudha qaba. Agency yoo akkam hammaate namootatu keessa jijjiiramuu qaba malee sirni amma qabnu kun tikfamuudha qaba. Sirna kana tiksuudhaaf akkaataan wayyaanee ittiin kuffifnu karaa isiin barbaadden osoo hin taane karaa nuti barbaanne.